Ashama maatii chaanaala Azalaatuuf iddoo jirtan maratti salaaminni xiyya kan onnee irraa buqqa'ee isin haa dhaqqabu. Ilmaan Oromoo gaggaarii fi qaqqaalii jiruun teessan maal fakkaatti jirtu ilmaan Oromoo kan keessaatii fi alatti argamtan hundi keessanuu hedduu takkaan isin jaaladha. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbi isinirra haa jiraatu jecha arranta nageenya egaa galanni Rabbiiti. Dubugaa miidiyaa irraa badeetiin jira. Sababni isaatis waa biraatii miti. Hojii viidiyoo irraan jira. Ilaa hanga arraatti maaliif aliin miidiyaa irraa badaa warri jettanis arranta nagaa ani viidiyoo xumureetiin lafatti qopheessee bareechee haalaan bareecheetiin irraa xumuree jira. Torban kana keessa ni maxxansaa egaa sanumaafiin akkanatti ani miidiyaa irraa badee egaa ammaan tana walitti deebinee jira. Taphaallee irraa xumureetiin jira. Taphaan amma dura beeksisa godhaa ture. Sababa waan tokkootiif rakkoon silaa'uu ni jira jireenya addunyaa akka hunda nama godhaa. Saniif rakkoon dhalatteetiin qaallee ni maxxansa jedhee kaniin asirratti beeksisaa ture. Yeroon isaa dheeratee jira jechuudha. Amma immoo muuziqaa viidiyoodhaan akka ajaa'ibaa dalageetiin as bahutti jira. Amma guyyaa kana guyyaa sanii jedhee viidiyoo tana beeksisa maxxansu beeksisa akeekuu hin dandeenye. Amma wal jala geessee jirti ni maxxansaa. Samoona kana torbaan tokko asitti yookaanuu yoo fagaatte torbaan tokko yoo fagaatte immoo guyyaa 9-8 akkana keessatti tapha kiyyaa ni maxxansaa. Haalaanin dalagee haalaan bareechee jira. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa akka warreen viidiyoo kiyya kana agartan subscribe godhuudhaan na eeggattanii haamilee na godhuu qabdanii jaa viidiyoodhaan akka ajaa'ibaatti amma dura taphaa kaniin maxxanse. Aawudiyoo ni maxxansee aawudiyoo san osoon irra deebi'ee tapha sanillee hin dalaginiin haaree akka ajaa'ibaattiin bareechee asiin deemu jira. Na jajjabeessaan isiniin daawwachiisa. Nafaana turaan afeerraa kiyya. Sabbantu Oromoo ilkaanan cabbi harka kee bareeda laphee na qabdi. Sabbantu Oromoo ilkaanan cabbi harka kee bareeda laphee na qabdi. Bonarran turee ni kottu ammatti. Obbararee obbararee. Sabbantu Oromoo ilkaanan cabbi harka kee bareeda laphee na qabdi. Sabbantu Oromoo ilkaanan cabbi harka kee bareeda laphee na qabdi. Bonarran turee ni kottu ammatti. Obbararee. Kana fakkaataa egaa hordoftoota kiyyaa taphniin viidiyoodhaan akka gaariitti bareechee tolchee asiin deemaa jiru. Kana fakkaataa dubugaa samoona kana guyyaa kana jee immoo osoo hin dandeenye dhiyeenya kana keessatti tapha kana gadiin dhiisaa na jajjabeessaadha. Ni jiraami taphni kun akka gaariitti akka na gammachiisu akkaan uummata Oromoo biratti fudhatama harkadhee gartee uummata Oromoo irraa harkadhuun fedha. Ammaas xiqqishoosii isin agarsiisetiin viidiyoo tana jechuudha. Xiqqishoosii daawwadhaatii yaadarra qabdanillee kana sanii jaatiin haa ibsaatii. Ammaan tana garuu xiqqishoonni isin dhageessisan afaana turaan afeerraa kiyyaa hordoftoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kaniin akka lubbuu tiyyaa jaaladhu. Taphni kun na gammachiisuu qaba. Isinillee gammachiisuu qaba jechuudhaaniin dhaamsa kiyya dabarfadhaa. Ammaas xiqqishoon isin dhageessisan afaana tura. Wantu Oromoo dooshee muddisoonsaa jaalalli kee hammatee akkamiin obsa akkamiin obsa. Kana fakkaataa egaa Oromoo tiyya qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa iddoo tana keessatti tapha kana waan hin gadhiisuuf jecha viidiyoo tana hoggaa agartan laayik godhuudhaan viidiyoon tun akka
ummata Oromoo hedduu bira naa geessu naa godhadha. Hedduu tanatti gadiin dhiisaa kanaafuu gaa na jajjabeessaa isiniin gaafadha ammallee isiniin gaafadha na jajjabeessaadha hamilee na godhadha akkaanan gartee hojii bareedduudhaan ummata Oromoo biratti as ba'ee gartee gammachuudhaan isinirraa as deebi'uun fedha. Kanaafuu amma hedduu tana gadiin dhiisaa garuu gaa haa ta'utii viidiyoo hojjechuun hedduu takka ulfaattuudha. Hedduu takka yeroo nama fudhatti hedduu takka gartee dadarkaa guddaa nama gooti saniifiin irraa badee dhabamee jira. Hanga ammaatti gaa hojiin kiyya kana fakkaatti. Ammaan tana gaa viidiyoo xixiqqishoon irraa isin dhageessise malee irraa isin daawwachiise malee viidiyoon gaa haalaanii toltii ani jechuudha. Hedduu takkaan isa kana dalaguudhaaf taabee kanaaf mooraalii ummata Oromoo bal'aa ummata Oromoo jaalatamaa akkaan ummata Oromoo bira jaalatamee gartee fuula duraaf hojii bareeddu akka ajaa'ibaa dalagee jechuudha. Akkuma artistoota biraa anis arkamee ummata Oromoo biratti jaalatamummaa harkadhuun fedha. Kanaaf amma gaa hedduu tana torbaan tokko yookaan guyyaa 8 guyyaa 9 keessatti tapha kana gadiin dhiisaa kan gartee warreen subscribe gootanii maatii kiyyatti hin dabalaminis azalaatuuf jechuudhaan maatii kiyyatti dabalamaadhaan isiniin jaa hedduu takka na jajjabeessaadha. Akkasitti gaa ummata keenya ummata Oromoodha nafaana turaadha na jajjabeessaadhaan isiniin jaa viidiyoo guyyaa gartee guyyaan tapha gadhiisu guyyaa kana jee viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti ummata keenya nagayaan naa turaadha. Horaa bulaa ummata Oromoo gaggaarii fi qaqqaalii isiniin jaaladha. Isinoo na jaalattanii yaada qabdannaaf barreessaadha. Na jajjabeessaan isiniin jaa nagayaan naa tura.